Akkam jirtu oduun isiniif dhiyeessa daawwattoota keenya jalqabarraa mata dureewwan oduu isinitti himuun ittaansuunis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin tiiktookerri bifa safuu cabsuun paantii dubartootaa fi qabduu harmaa dubartootaa fayyadamuun viidiyoo tiiktookii hojjete maqaan isaa miliyoon dirribaa jedhamu to'annoo poolisii magaalaa Finfinnee keessa galuun beekame. Ibsa poolisiin magaalaa Finfinnee dhimma kanarratti baase bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya kan biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa misooma koriidarii magaalota 58 keessatti gaggeessaa jiru atattamaan akka addaan kutu dhaabbanni mirga namoomaaf falmu gaafate. Gabaasa Amnesty International kanas bal'isee kanan isiniif gabaasu ta'a. Gadhumaatti na waliin tura. Oduu keenya xumuraatiin manni maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Finfinneetti dallaan masjiidaa tokko seeraan ala diigame jechuudhaan himate. Kanas bal'ina isaa kan dhageessan ta'a. Akkam jirtu daawwattoota Burqaaduu chaanaalii Burqaaduu irratti oduu kan biyya keessaa fi alaa kan dhugaa ta'e guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafacharraa gara bal'ina oduuttan darba. Poolisiin magaalaa Finfinnee nama qabiyyeewwan aadaa, amantaa fi duudhaa Itoophiyaatiin faallaa ta'an miidiyaa hawaasaa irratti qoodaa ture miliyoon dirribaa to'achuu beeksise. Nama kana to'annoo jala oolchuun qorannoo irratti gaggeeffamaa akka jirus ibsi poolisiin baase ni agarsiisa. Namni miliyoon dirribaa jedhamu viidiyoowwan miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti gadhiisuun namoota hedduu biraa dheekkamsa isa irratti kaaseetu jira. Himannaa namoonni kaasaniin alattis seera yakka Itoophiyaa gocha faallaa mala gaarii ta'e yakkaan kan nama gaafachiisudha jechuudhaan poolisiin ibseera. Poolisiin Finfinnee qabiyyeewwan miliyoon gadhiise keessaa kan dhiyoo paantii dubartootaa fi qabduu harmaan mul'ate kabaja dubartootaa kan tuquu fi safuu kan cabse waan ta'eef to'annoo jala oolfamee qoratamaa jira jechuudhaan beeksise. Ibsi poolisii kunis viidiyoowwan miidiyaalee adda addaa irratti gadhiifaman duudhaa hawaasaa kan sarban ta'aa dhufaniiru jechuudhaan namoota viidiyoolee akkasii gadhiisan irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jiru ibseetu jira. Isinoo daawwattoota keenya miliyoon dirribaa hidhamuunsaa sirriidha moo sirrii miti jettanii yaaddu? Miliyoon dirribaa hidhamuunsaa sirriidha jettanii warri yaaddan qubee A koomentii irratti nu barreessaa. Miliyoon dirribaa hidhamuunsaa sirrii miti gadhiifamuu qaba kan jettan immoo qubee B koomentii irratti nu barreessaa. Yaada keessan kan laallu ta'a. Dhimma miliyoon dirribaa kanumaan bira darbuudhaan oduuttaa nuttan ce'a. Oduu keenyatti aanuun mootummaan federaalaa Itoophiyaa misooma koriidarii magaalota 58 keessatti gaggeessaa jiru atattamaan akka dhaabu dhaabbanni mirga namoomaaf falmu gaafate. Dhaabbanni Amnesty International ibsa eebila 14 baaseen miidhaa piroojeektichi mirga namoomaa irraan gahu haga qoratamutti warri kaafaman bakka biraa haga argatanitti fi eeggannoon haga hojiirra oolutti piroojeektichi akka dhaabbatu gaafate. Namoonni misooma kanaaf jecha buqqa'an seera namooma idil addunyaatiin qabamaa jiraachuu isaanii haga mirkaneeffannutti hojicha dhaabbatu jechuudhaan dhaabbatichi mootummaa Itoophiyaa gaafate. Dhaabbatichi gabaasa kana kan baase qorannoo dhimmicha irratti gaggeessaa tureen sadaasa bara 2024 keessa namoonni 872 ta'an kutaa magaalaa Boolee fi Lammii Kuraa keessa humnaan buqqa'uu bira ga'eera jechuudhaanis ibse. Akka ibsa dhaabbatichaatti lakkoofsi kun manneen 47 keessa namoota jiraatan kan haammatu yoo ta'u, ijoollee 114, jaarrolee 13 fi namoota biroo walumatti 618 ta'an qabata. Namoota kana waliin mariin gahaan hin godhamne, dursanii akeekkachiisni gahaan hin kennamnee fi miidhamtoonni beenyaa hin arganne jechuudhaanis ibsi dhaabbatichaa beeksise. Sababa misooma koriidariin namoonni deeggarsa seeraa malee eeggannoo biraas osoo hin argatiin mana isaanii irraa buqqa'an jiru jechuudhaanis ibsichi hubachiiseera. Dhaabbatichi namoota kallattiin miidhamaniiru jedhuun alattis magaalota misoomichi keessatti gaggeeffamu keessa namoonni miliyoonaan lakkaa'aman tarii mana keenya irraa buqqa'ana jedhanii yaaddoo keessa akka jiranis beeksise. Amnesty International bara kana amajjii irraa eegalee aga gurraandhalaatti hordoffii gochaa tureen naannoo Boolee fi Lammii Kuraatti namoota abbaa manneen 47 ta'an haala itti jiran hubateera. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2016 aga gurraandhala bara 2017 manneen diigaman heektaara 29 akka ta'an dhaabbatichi beeksise. Ibsa ministi kutaalee magaalaa lameen keessatti lakkoofsi namoota miidhamanii ifatti beekamuu baatus kumaan kan lakkaa'aman akka ta'e eereera. Dhaabbatichi bu'aa qorannoo isaa kana mootummaa Itoophiyaaf ergee deebii mootummaa eegaa jiraachuus ibse. Jiraattonni mana isaanii irraa buqqa'anis Amnestyif yaada kennaniiru. Ijoolleen isaanii barnoota akka addaan kutan kiraa manaan jiraachaa akka jiran yeroo gabaabaatti kiraa waan kaffalan akka dhaban yaaddoo akka qabanis himeera. Mana isaanii dhabuun cinaatti hawaasummaa isaanii ittiin wal deeggaran jalaa badus dubbatanii kanaanis dubartoonnii fi jaarroleen rakkachuu himanii
Jiraataan Amnestii dubbisa tokko mucaan koo rakkoon fayyaa sammuu isa mudateera mootummaarraa abdii kutneerra jedhanii jiraataan biraa immoo jireenya hawaasummaa koo adda citeera fayyaan sammuu koos jeeqameera kiraa manaa kaffaluu rakkachaan jira jedhe mootummaan Itoophiyaa mirga namoomaa namoota humnaan qe'ee isaaniirraa buqqaaniif sarbeera jechuudhaanis ibsi Amnestii kun beeksise. Kanaafis mootummaan humnaan buqqisuu saffisaan dhaabuu qaba jechuudhaanis hubachiise. Ibsichi namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'uun dura filannoowwan jiraachuuf isaan dandeessan ilaalcha keessa galuu qaba jedhe namoonni mana isaaniirraa buqqa'an kanneen mana ijaarrachuu hin dandeenye mana argachuutii qabu. Mirgi beenyaa fi deebi'anii ijaaramuu isaanis eeggamuu qaba jechuudhaanis ibsichi beeksiseera. Oduu keenyatti aanuun manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Finfinneetti dallaan masjiidaa tokko seeraan ala diigame jechuudhaan himate bulchiinsi kutaa magaalichaa gama isaatiin olaantummaa seeraan mirkaneessuuf tarkaanfii fudhatameera jechuudhaan beeksise. Mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos aanaa 10 keessatti dallaan masjiida Tabaarak halkaniin akka diigamu godhameera jechuudhaan gochicha balaaleffate. Manni marichaa ibsa kaleessa eebila 5 bara 2017 baaseen dallaan masjiidichaa bara 1967 irraa eegalee waggoota 50 tajaajila kennaa ture. Sa'aatii hojii mootummaatiin alatti halkaniin dukkana da'oo godhachuun akka diigamu taasifame jechuudhaan himate. Manni maree olaanaa dhimmoota Islaamummaa magaalaa Finfinnee qaamota mootummaa dhimmichi ilaallatu waliin mari'achuun dallaan masjiidichaa karaa seera qabeessaan akka ijaaramu gochuu yaadachiisuun taatee mudateen gaddatti dhagaames ibseetu jira. Ibsichi itti dabaluudhaan qaamolee badii kana raawwatan karaa seera qabeessa ta'een akka gaafatamanii fi kasaaraa qaqqabe uwwisuun dallaan masjiidichaa deebi'ee akka ijaaramu gochuu manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa mana maree olaanaa dhimma Islaamummaa magaalaa Finfinnee waliin qindoominaan kan hojjetan ta'us ibseera. Dhimma kana ilaalchisee bulchiinsi kutaa magaalaa Qiirqos ibsa baaseen kun tarkaanfii qabiyyee lafa mootummaa hin murtoofne qabachuuf sochii seeraan alaa taasifame ittisuu fi olaantummaa seeraan mirkaneessuuf fudhatameera jechuudhaan beeksise. Iddoon kun kanaan dura kaampii poolisii federaalaa fi naannoo mana jireenyaa akka ture ibsuun bakka kana qulqulleessuun piroojeektii bu'aa biyyoolessaa qabuuf kontiraaktara piroojeektii biyyoolessaatiin lafti duwwaa guutuun isaa qorqoorroon dalleeffame akka turu taasifameera jedhe. Itti dabaluudhaanis iddoo kana hayyama seeraa tokko malee masjiida akka ta'e fakkeessuun iddoo mootummaan dalleeffate hayyama seeraa tokko malee dallaa fi karra masjiidaa ijaaruun qaama masjiidaa fakkeessuun gocha seeraan alaa raawwatamuu eeruun iddoo abbummaa masjiidaa jala hin jirre mootummaan akka diige ibsuudhaan ibsi manni maree waliigala Islaamummaa dhimma kanarratti baase garuu guutummaatti bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uusaa ibseera. Itti dabaluudhaanis bulchiinsi kutaa magaalaa Qiirqos ibsa isaatiin warri odeeffannoo dogoggoraa irratti hundaa'uun hojii malla irratti bobba'an gocha isaanii irraa akka of qusatan jechuudhaanis dhaameera. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan haga walitti deebinutti nagaan naa tura.